abbaa ceekoo ajjeeserree nan beeka ture utuun odeessa ta'e namni akka naawwatu kan hin barbaadu abbaa warraa fi haati warraa waan fi'aa ta'u oolmaa isaanii odeessuu qabu. Oolmaa isaanii akkaataa itti oolan sana odeessuu qabu. Ani utuun isa wajjiniin odeessee akkamii oolmaan kee maalirra oolte har'a maaltu si qunname eenyu gaafadhu ani dhufaa hin taphataa ijoollee wajjiniin taphannaa achi galmeen baa galgalan gala kana ture. Kan na aasus namni isa kanarraa baratu kan hin barbaadu aceen koo jaalalaan maali wanti irraa itti fuun jiru waan hunda garuu maalidha garaatti qabata ture. Yeroo tokko namatti odeessu naan dhaga'u maali abbaa bitti maaf natti naan jedhu maal sii godhan naan jedhu. Inni alatti irree ollolu bilbilaniitu aceen barnama wajjin ollolee naan jedhu. Ani ittiin bilbilu yoo nutti bilbilee gaaffisaa calqaba maal taate waan jedhuuf maalan ta'an jedhamu. Lakki waan ta'e waan taate natti fakkaata. Kanaafus ittiin bilbilu jedhama. In bilbiluufis yoon bilbilee fi isa kanarree gaafadhe dhiisi bakka ishee akkasumaan dooyyee wayitu karaatti akkasumaan jedhee kanaaf bakka hin kennin naan jedhu. Edaa inni akkanaan hin dhiphanne waan barbaaduuf natti dubbachuu dhiisa malee utuun asoofsiisee utuun idda darbitee utuu mataatee hafti ni fiire utuu yeroo sana aceekoo maalinni har'a oolmaan kee akkamii jedhee utuun gaafadhee jiraadhe waa hedduus nan beeka. Akkuma inni yeroo mara nan du'a jedhu sana nan du'a naan jedhu namni shakku ani nan du'a ijoollee guddistanaa naan jedhu irree shakkuun qaba ture. Garuu gaaf tokko waa'ee kana kaasnee beeku mana naa galu bakka taphachuudha. Wantoota ijoollee wajjin godhu sana hin argitu iyyuu bakka si bohaarsa. Akkasitti iyyuu laaltee bara ceeni naa dubbatuu miti akkasumatti iyyuu qaamni isaa maaliin isaa intinidha. Akkaataan isa ittiin ibsuun qabu si galee. Kanaaf iyyuu abbaa gaarii jaalallee gaarii abbaa warraa gaariin iyyuu san ibsu si galee. Garuu ergaa artist Haacaaluu Hundeessaan wareegamee booddee kiyyaan jireenya ishee akkamitti itti fuftee inni ulfaata jechuun yaaduu sin barbaadu. Inni irraanfatuunis egaa wantoota hedduutu jira. Namni hedduun lubbuutti dhabeera, namni hedduun sammuutti dhabeera, namni hedduun qaamni hir'ateera. Warroonni kana godhan garuu ofii isaaniitiif du'an malee aceen kun duunee jira. Yeroo mara yaadatama. Nuti hin dabarra. Aceen hin duune warra akkas godhetu du'e warra dhaabbiidhaan du'e irra immoo inni jedheera. Kana arguu mannaa kan du'e obbaafatee wayyaa jedheera. Inni ofumaaf raaggatee kiyyaa ciniin ishee waaqadha. Waaqa gaditti immoo aceedha. Maaliif aceen akka ilmoo isaatti akka daa'imaatti kan na guddisedha. Guddisaa acee ta'anii maatii koorree amma kana miti. Akka maatii koorree wajjin walii galu kan na godhisedha. Wantoota hedduu inni daa'ima ta'erree nama guddaadhaa ol yaada ture. Ani waan baay'ee naan itti dubbadhu isatu karaatti na deebisa ture. Sitti miira akkanarree maatii koo wajjin walii galu. Haadha ta'e akka haadhaatti, abbaa ta'e akka abbaatti, buleessa ta'e akka buleetti, akka buleessaatti, buleettii ta'e akka buleettiittidha. Kan na hubachiisaa ture. Kun anaaf kennaa guddaadha. Garuu maaf akka ta'e hin beeku yeroo gabaabduu kana keessatti yeroo kana booda jiraanna jennee yeroo yaadnu itti akkas ta'uunsaa harka waaqaati. Harka waaqaa gaditti immoo namoonni ajjeesneedhaan yaadan akka aceen kun duune akka hubataniif keessa koo waan jiruuf aceen ana keessa qofa miti uummata Oromoo keessa hunda keessa jira. Kun na jabeessa isa taansee wabii koo baay'ee kan na cimsitudha. Jechuun waa'ee ishee akkasitti naan dubbadhu. Akka namni cimu akka namni fuulduratti deemu kan na godhe isheedha. Maaliif abbaa bittiin waaqa bira deemee malee waaqa bira deemee nuti bira deemee malee inni bira dhufu naan jette. Inni akkas naan jettu waaqni daanaa kaayera. Ani guyyaa tokko waan bulwatti fakkaatu ture. Ani sarara adda bahee anis isaanaati duutee nuti hin jiraan naan jedhu dhiisaati ijoollee guddistanaan jedha. Kanatu na cimsaa. Waan hundumarra iyyuu jira kaayinni naan si argu aceen argaa naan namoota kaan argu aceen argaa nama keessatti nama hedduu keessatti acee waan an arguuf aceen koo jira jedheen of cimsaa. Garuu kiyyaan asitti cimtuu miti sii galee kan ishee cimsu wantoota hedduutu jira waan ta'eef wantoota hedduutu duukaa ishee jira waan ta'eef isatu cimsee ishee qabe jechuudha. Ijoolleen ishee sadarkaa kamiirra jira kan jedhu kaa waan uummanni dhaga'uu barbaadudha. Akkuma isin jedhe kaa ijoolleen koo aceedhuma lafa kaa'e aceedhumatti lafa jira baay'ee in taphatu gootummaa qabu xiqqummaadhumarraa yoo kaasaniitu wabiin baay'ee gara laafittidha. Aceen koo gara laafessa.
waan margiteen boossi waan matiqqoo argiteen even kan booranaallee innaan itti argisiisu mirri ishee jijjiirama keessattuu maallaan jette seete mana itti argisiise mana sharaadhaan qaban sana innaan deemee achitti ilaaluunaa suurattan argisiisa maaliif jedhuma akka baratanii guddataniif innaan isatti argisiisu kiyyuu naan jette maal ta'aniitu naan jette isaan kun argitee qabeenya qabu ture akkuma keenya mana qabu ture garuu sababa ongeetiin sababa roobni fi horiin isaanii jalaa dhume amma immoo mana isaanii gadhiisaniif kunoo kana keessa jiru innaan kiyyuu maaloo mana ijaariif naan jette achi keessaa waan inni raanfanne gaaf tokko balbala banneetu balbala irra taa'aa jirti ani keessa jira nama wajjin haadha wayitu balbala irra taa'ee jira fiigdee dhufteetu kiyyuu birrii naa kenni naan jette waanuma maal si godhe naa kenni naan tuudhe naan jette achumaan itti kenni otoo itti hin kennin dura maaf barbaaddeenaan kun haadha isaanitti taa'an san argitee tanan jette eenyu jedhe isaaniif kenni fanitti fuudhii deemu kenniif hin jedhe maaliif gara laafummaa aceen qabu ishiinis qabdi intani gammummaas qabdi aceen innaa dubbatu akkamidha wantoota karanii fidee karanii akka nama ajaa'iba akkaataan taphasaa isarrii qabdi ijoolleen sadanuu acee akka jirutti lafarra jiru lola faa maaliifaa moo milkii fi giiftitu qaba akkuma durna kaaste giiftiin argine naas jedhu gaaf tokko harkatti baatee hin beeku guyyaa 34 isaarratti kan nurraa adda ba'ee dhufeetu akkasitti ilaaleetu kiyyuu nama fakkaatte naan jedha daa'iman sodaata baay'isuu akkasitti hammachuun jaalatu innaasaa maaliif sodaatan naan jedhu lakkii yoona harkaa kufanuu naan jedha innaasaan deeman innaasaan taphatanidha wajjin taphachuu kan barbaadu irra jireessa immoo kan waaqa koo galateeffadhu wabii baay'ee sodaadha ture maaliif hariiroon isaan lamaan walitti qaban addadha amma inni galutti raftu isa eegdu malee garuu akkasitti nubsiteeti jedhee yaadeen beeku waaqayyo galannaa ga'u deebistee kana cimsaa jirti nama akkasitti kaa acee keessatti kaaseen jedheera ijoollee isaa keessatti acee kun argaa manni koo akka jirutti aceedha ani akka jirutti iyyuu aceetu na keessa jira waan ta'eef kanaaf iyyuu deebi'een jedha aceen kun duunee jira. Haalli barnoota isaanii maal fakkaata? Galata waaqaa barumsa barachaa jiru manni barumsaa isaaniis asuma naannoo kiyyadha. Egaa waa'ee barnoota erga kaasne namoonni yeroo baay'ee waan tokko tokko odeessu barnoota carraa biraa argatanii jiru wantoonni jedhan ni jiru. Kiyyaa odoo kana naa kaastee natti tola. Kan ajaa'ibu jechuudha asirratti namni waanuma xiqqoodhuma qabatee akkasitti babal'isee kan odeessu tokko qaba. Piroomooshinii irratti hojjechaa turanii isa sammuun isaanii isaanaa gaafatu waaqni fi sammuun isaanii isaanaa gaafatanii bakka hin kennuufi garuu nama na gaafate sanaaf deebii tolee dideessin deebisni ani utuun mana hin ga'ini kan feesbuuk irratti gallakkifame kun baay'ee natti dhaga'ameera maaliif akka namaatti kaa waa hedduu namaa goota bara waa hedduus namaa goota yeegiddi namni akkasii beekuu barbaachisaa miti edda gootee booda yoo barbaadde beeksisuu dandeessa waan gootu keessa keetti goote ani maala yaada seete waan gochuu barbaadu keessa kootti godhe sana booda namni yoonaa beeke hojiin keenya si beeksisa waan ta'eef ijoolleen kun boru baratte ijoolleen kun achitti baratte jedhamuu fi barsiisuu fane kan biraa dhiisiti hojii kottu simindeessinaa fi mindooftettaan tokko nuti galamiti kanaafiyyuu piroomooshinii achirratti waan baranidha yeroo sanatti baay'ee naarii piroomooshinii kun hojjetamu isaatiin garuu gaa akkuma isin jedhe kan namaaf waaqatti dhiisna haala gaarii irra jiru galata waaqaa aceen koo waan gaarii uummata isaa gaarii keessatti mudatee deemeera gara fuulduraa kan ta'u akkuma isin jedhe har'a irra teenyee boru dubbachuu hin dandeenyu kan boruu waaqa boruutu beeka har'aaf ammaaf yeroo kanatti haala gaarii irra jiru barachaa jiru galata waaqa. Ijoolleen isaa sirboottan isaa dhaggeeffachuu yookiin immoo gara fedhaa sirbaa kanatti deemuu kana fa'aa qabu laata? Egaa akka daa'imummaatti hundiyyuu tapha jaalatanii ture ilma taphatu sirba isaan sirbu keessattuu waliin sirba isaa keessaa haroon haramayaa goguu ta'aaree kan jedhu isa baay'ee jaalatti. Natti iste demtati so sena garan ba'ane Achi buuteen kee dhabame akka miila bakkarwaare Bareeddiitti awaash gama wal jaalacha wal dhabnaare
Achibuutiin kee dhabame akka miila bakka waaree bareeddu warra firan kalloo wal jaalacha wal dhabnaaree. Sirbasaa keessaa gaaffii nuti ta'a maaliifi kana kan dhaggeeffattu hin jedha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Wabii maaf jaalatta maaf dhaggeeffattan naan jedhu natti toletti. Nagattee deemteeree kan jedhu of keessaa qabaniire. I think kanaaf haa ta'u hin beeku. Ibsu jechuun akkaataa isheen ittiin ibsattu addadha. Kan biraa jirta eessa jirta? Yaa eessa jirta baay'ee jaalatti. In dhaggeeffatti eessa jirta inniyyuu wajjin sirbu ture wabiidhuma waliin iyyuu manatti galanii sirbu galatoomaarree. Inna akka hawwiitti maal hawwuu gara fuulduraa kan jedhuu fi hawwii isaanii gaa hawwiin daa'imaa hedduudha. Muuziqaa keessa sadan iyyuu jiru in sirbu shubbisa kanas hin shubbisu garuu gara fuulduraa kan ta'an gaasa waaqaaf isaantu beeka asirra taa'ee boruu isaanii dubbachuu hin danda'u. Kiyyaan sirboota artista Hacaaluu Hundeessaa keessaa kan Acee keessaa kan faa jaallattaa kan faa dinqisiifattaa. Ani sirba Acee akkuma isin jedhe baay'ee isaan dhaggeeffadhu amma kanaan sirbas baay'ee yommuu jedhu garuu edda Aceen koo darbee asitti sirboota isaa baay'ee dhaggeeffachaa jira. Nan dhaggeeffadhas yeroo mara nan dhaggeeffadha maaliif otoo hin dhaggeeffatiin olirree yeroo natti hin tolletu jira. Sirba isaa akkanadha sana dheedhee keessaan filadhu. Sirboota isaa keessaa oolmaan kee kan hojjete mana hidhaa keessa taa'eeti. Akkuma jedhe ani oolmaa waan akka noollee faceedha. Aceetu oolmaa naaf oolee haadha akkanatti isin wajjin hiriyaa na godhee uummata hedduu wajjin akka nuul argu na godhee dura maqaadhaan na barsiisee sin jedheera. Amma immoo qaamaan wal na barsiisaa jira. Kun anaaf carraa guddaadha. Oolmaa kee tulfaate yeroo darbes jedheera otoo deebi'aan isaaf sirbee sagaleen qabuufi malee ammas akka yaadannootti akka isaaf naa ta'u barbaada. Sirboota isaa keessaa tokko kan jaalladhu kaa hundumaan hin jaalladha garuu oolmaan kee kan jedhu maaliifi inni naa sirbu isatu beeka ture. Edda inni darbee nan immoo beeke ani oolmaata akka iyyuu noollee faceedhaaf inni na barsiise mana barumsaa kooti. Akkan jiraadhu na godhe jiruu kooti akkan deemu na godhe karaa kooti. Innaa waa hedduudha inni. Isatu oolmaa olii yeroo nama jiru kanatti kan biraa haadha walii kan jedhu galatoomii kan jedhu isas isumaaf. Innaa galatoom isaanan karaa hedduu deemaa jira isaanan waa hedduu argaa jira isaanan ilmoo koo guddisaa jira maaliif kan kana jedhu namoota hedduutu isa wajjin wareegame qeerroo hedduutu isa wajjin wareegame namoota sana namni yaadatu jiru garuu Haceen keenya ammas yaadatamaa jira siidaa bara baraatii odaa keenya isa jalatti ol geenya kun na gammachiisa boo barbaadee miti garuu keessa koo wanta jirudha nama du'eef boo innaan itti yaadu garuu isa dhabuu qabnu turre qaamaan jechuu kiyya. Waan hundaan jira gara fuulduraas hin jiraata hojii isaatti fufsiisna. Kanaaf iyyuu oolmaan kee kan jedhuu fi galatoomii haadha wabii jedhu galatoomii abbaa wabii kan jedhutti akka maal jedhama akka naa ta'uun barbaada. Egaa artist Hacaaluu Hundeessaan erga wareegamee faawundeeshiniin artist Hacaaluu Hundeessaa hundaa'ee jira. Hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jira kan amma kan Booranaatti godina Booranaatti hojjetames kan bishaan piroojeektiin bishaanii jira. Yeroo calqabdan maal fakkaata ture yeroo xumurtanoo haalli milkii isaa maal fakkaata ture keessumaayyuu miira isaa waliin illee wal qabsiistee naa kaasuu dandeessa. Karoora adda addaa qabna sin jedheera karoora sana keessaa karoora yeroodhaaf fudhannu jira kan waggaa jira kan waggaa lamaa jira otoo jennu waa'ee Booranaa kanarra dhufne dura waaddiidhaan calqabne achi ijoollee qabanne calqaba kana yaadadha kan kaasne yaada kaasneetu yaada qabanne hiriyaacii tokkoon gaafadhe Baqqalaa Ilaalaa jedhama Kumalaa Cimsaa kan jedhamu naa kenne jechuudha. Kumalaa Cimsaa jedhamu ani waa'ee kanaan beeku waa'ee bishaanii waan beeku hin qabu galee ani intiniin keenya maal ture bishaaniin bahaa uummanni achumarraa fayyadamaa jecha jedhuun qaba ture. Kumalaa gaafadhee kanamni Kumalaa gaafannan akkas ta'ee piroopoozaalis natti kennee jechuudha. Piroopozaala sana qabadhee kanan biiroo bishaaniif Oromiyaan dhaqe.
ኢነርጂ ኦሮሚያ ጀራ አቺ ቢሮ ብሻን ኢነርጂ ቦረና ካንቱራን ሞ ኦቦ አቆይዳሙ ኢሳን ወጅን ኮሚኒኬቲ ጎቻ ቱሬ ጀራ እና ናቺ ደማን ኤኒቲ ዩኒኔ ከራድ መኪ እንደኔ ቦርድ ትዊካ ቢሮ ብሻን ኢነርጂ ኦሮሚያ ወጅን ወለርካፉ ሰጎኔ እንትን ጫልባሲ ጋስኔራ እናማ ሆጀቱ ሰናፍ ድሪም ማስተሪዳ ኢሳፍ ከኔ ዴቢ ኡፈንቱር እና ናቺ ጋር ዋንታ አዳነም ተነቦደን እንግዲህ ከነመና እንደሙ ሞ ከንጫሉ ኮንኮላታን ሄዱም ባኒ ሞተር ሄዱም በይ ኡመኒ በይ በከሰረትና ነው አቹ መጣበጥኝ አከሰንጀ እና ነከዘዱ ዋንታ ለተዳጋሚ ይችራ ኢዳቼን ኮንቬንሽ እንጅራ ጀቹን አኒ ኤጌዴኔ ፊ ዋኒ ናርገዴ ተኮንቱሬ ዋቀነን ገለቱ ኢናጨክ ያሊስ ገለቱ ዋቀዩ አክስተስ አርከ ኮክስትን ቀበቹ እንላላ ቱሬ እና የሮ ከነከሰት ሰከስት ነንጦ ሙራይ ይያኔ ቱሬ ሁንደ ከሩ ዋቀዳ ነንገሌ ገሌ ተለን ቶርበለ መከሰት ይዳል ብሻንች ካን ቆተሜ ብሻን በሰዴተማ ሃንጋ ኢምፓክት ቱሬ ለፍችን ቆተማ ካን ጀራኒ ገሩ ሻንተሚ ሸለረት በይ ኩን ጫላ ጉዳዳ ባዞይ እና ብሻን ሱን በይና እንጀራኒ ኢግናጭ ኢኮስ ነምያጭ ኢኮስ ጄሰ ሰከስት ባይ ኤኛዳ ቱሬ ገራፉን ራምባ ወደ ጅዱት ሞ ጫልባሲ ብራባሱ ቀብደ ቱርቴ ደከራ ጥምረቴ ቦድ ጫልባሲ ሰነባስኒ አላታጥሞ ቦሮና ካንታን ኦፖጃርሶ አላኬ ጀደሙ ኮንትራክተር ኬኛ አደሳንስ ኢላቸኑ ጎደኒ ገቲ ኢሳን ቆኑ የሰንሰነራ ለከድኒ ረሰኒ ኢሳን ተደንዳኒ ሻሰነቹዳ ሆጀተኒ ብሻን ኩኒ እደ እንትንሳ ጨልቀቢሞ ፕሮሰሲንግ ሳጨልቀቢ ጃርሲ ሳጨልቀቢ ቢሮ ብሻል ኦሮሚያ ፊ ካን ቦረና ሄዱ ገለቶ ማንጀዳኒ ገርጋርሰኑ ጎደኒሩ ጀቹን ኮባ ኬኛ ሚቲ ከንዴኑ እና ስረዴኑሞ ነሞተ ሄዱ ብረገው ቀብደጋ ቢሮ ሄዱ ረዴኑ ቀብዳ ቢሮ ሄዱ ረስዴኑ ራላሊራ ነሞን ሄዱ ምጭ ከሰተር ማተኒ ፕሮጀክቲንግ ኩን ከጥምሮ መታየራቹ ወንመት ቀበኒ ከንዴኑ ሚቲ ሚሊዮን ለመቆፋ ዳንካኔሮ ዱራካኖቹ ሚሊዮን ሚካ ሚሊዮን ታ ቦደረ ፈዲዳ ከናፊዩ ሚሊዮን ለማን ካኔና ደኑ ብሻን ሰና ሁጀኒቱማ አቹመት ፈየደማ ከንጀ ካኒን ኮንሰፕት ኦፍ ከሰት ቀበዲ ደሚላ ኤዳ ሆጂንሳ ባላዳ ፕሮጀክት ጉዳይ በኩሉ ጎማዳ ከንቀበኒ ደሚስ በኩሉ ጎማዳ ይሰዱሉ ቂሊማን አርጉ ዋንታ ለተደጋሚ ቦርድ ኪያ ኤፍሲ ዋንታ እትደበለደ ከንዱሉ ቆቶ ዳንጎኒ ማለፊ ኩሳ ብሻሊ ሰነንጎኒ ዋን ለመፋተ ኤፍ ዋንት ስሪት ያኔ ዲካ ሰጁድ ወን ማገለት ገሩ ገረኩም ሸንተሚ ለማናውታ ኡመታ ሸንተሚ ለ ኦልታው ትፈየደማ ከነጀቹን ሞ አመ ዱገን አመ ወን ሰና አርገን አጪያደ ከና አጃዩ ዱብሉቄቹን ዳራቹ ወጋ ፎኩቱ አይ ቲንክ ገረውካ ሸሚቴማ ቦካሮ ቢልቤኩ ምት ኤቢሲሱ ዳ ቶርበለማ ቀበኔ ተርበለማ ከሰት ፕሮጀክቲንግ ኩን ጥሙራሜ ኦሬዲ ኤቢፈሙ ቀባ ነምነት ፈየደሙ ቀበኔ ነምን ሰድረስ ፈየደማ ጅሩ እና ተርበለማና ነው ቦካሮ ይዳ ቦካልና ሮ ይደሙ ሱራና ኢርገን መኒ ጀነሬተራፊ ቦሊ ቆተሜ ናኑ መሰናዋንቴ ኦሬዲ ሙላቱ من جنريتر أما مقيسات بيشاني نو مش فميرا كافة درا ما لنجر إننا نسارقو نسي بيسيسو ناجلو يا وقاكو ما فكس قوتي جلين ها ديبي إتنان وانغاري أفكو إواقعيو نتو وانتقنو يعني وانتقو ومن يا وان متقو يعني تري الناس سورة الله وان متقنو متفكات أكي يقول لانو نما أجايب أكاسيتا أكا ونو أكاستي مرسيتو galanu mate kun galatu heddu mate agami chuda malifi wagga soddomi saddeet boodadhan wanta akkasit kan galanu sunatti godhame ummanni sunis baay'eetti gammade galanu masana eebbisiisnet gara bokkutti dabarre chuda warri ati galateeffachuu barbaaddu warri natti maqaan dha'uu barbaaddu faa eenyutu jira walumaa galatti namootni piroojeektiin kun calqabamee hanga xumuramutti waliin taatanii
galmaan nu geessan beekumsaan barumsaan yaadaan qarshiidhaan hundi keessan waaqayyoo bakka isin baastanitti isiniif haa guutu jedha galatoomaan jedha akkasumas gaafa sagantaa sana warroonni nu wajjin imala dheeraa imaltan yaadaan kadhannaadhaan nu wajjin taatan biyya keessaas biyya alaas kan jirtan hiriyoonni acee artistoonni hundi keessan uummanni biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis walumaa galatti hundi keessan iyyuu galatoomaa kabajamaa dhugaan ilma waaqaati jedha Oromooni aceen keenya dhugaadha dhugaa qabannee deemna kanarratti yeroo Jarman deemurree jiraattoota hawaasa Oromoo biyya Jarman jiran Hoolaand jiran Noorwee jiran fi Stavanger jiran hundi isaanii gahee mataa isaanii baanii faawundeeshinii kana hin gargaaradhanii na duukaa dhaabbachuudhaan irra jireessa immoo irra guddaan akkanan irree Jarman deemu kan na godhan I think galatoomfatan galee Dr. Awwalaaloo Alootiin hedduu galatoomii umurii dheeradhu jedhanii seenaa rirni nyaatu seenaanis ni yaadatu galatoomaa jiraadhaa ulfaadhaa horaa ulaa deebana. Faawundeeshinii kana immoo cimsuu irratti ga'a hawaasni immoo kanarratti akkamitti hirmaachuu danda'u. Faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa karooras qaba galmas qaba galma isaa keessaa ga'a isheen kun ishee xiqqishu ishee taakkuu takka kan guunneedha kan hojjannee amma argisiisni irra mitiire otoo ifattiin bahin keessuma keessaa namoota hedduu nu gargaaranii gargaarsa namoota hedduutiin as keenyerraa amma jirrutti qaama lubbuun jirtutti waa hedduu hojjanna waa hedduu sana kan hojjannu garuu ani qofaa koo ta'ee kan hojjannu akkuma jedhee namoota hedduutu jira namoota amma irratti hirmaatan kana caala namoota hedduu Oromoo miliyoona 60 ol kan jiru Oromoo miliyoona 60 keessaa gaa akkuma xinnootti godhee siif ibsee miliyoonni 30 dirree fakkeenyaaf otoo 78-55 irratti okkee jedhanii yeroo tokko qofa ergu si'a 2-3 erguun hin barbaachisu sana booda tekstiin isaan ga'u jira isaan acee bukkee haa dhaabbannu jedha akka ergaattis akka waamichaattis uummata biyya keenyaa hundumaanuu borummoo kana caala akka galaana dubur sanatti hojii acee galaana ta'e akka mul'atu galaana sana keessatti mul'ata akka of arginu yookaan immoo aceen odaa sana jalatti tokko taanee tokkummaa keenya ibsannee akka hojjannu abdiin qaba. Asumaan 78-55 irratti okkee jedhanii kan ergamu yeroo tokkodha. Moobaayiliin keenya paakeejii fayyadamnee ta'e dhumuu hin danda'u. Eegatti qarshii qabaachuu qaba. Guyyaatti birrii tokkodha kan nurraa kutu. Torbanitti birrii 6 kunnaa jechuudha. Ji'atti namni tokko birrii 26 kuta jechuudha. Guyyaa tokkotti birrii meeqa balleessina miti. Aceetoo yaadatiin aceetoon kaasee hin oolu waan ta'eef. Gara fuulduraatti hundi keessaniyyuu barattoonni isaa ta'u hojjettoonni isaa ta'u karaa kamiin acee gargaarraa kan jettaniif 78-55 irratti okkee jettanii yeroo tokko qofa erguudhaan ijoollee isaa waaqa gaditti ga'a anatu bira jiraama akka namni naawwatu kan hin barbaadu ani hon dadhabee maatiitu jira maatiin hoo dadhabee hiriyaatu jira hiriyoonni hoo dadhabee immoo yaa uummata bira ga'a inni kun garuu ifatti mucaa aceetii kaayyoo aceetii karoora aceetii uummata hunda bira jira maaliin jira 78-55 waan jiruuf jechuudha kanaafiyyuu hundi keenyayyuu akka anummaatti nutti dhaga'ame faawundeeshinii kanaa gargaaruun jedha nuti immoo wanta uummatuma wajjin hin taanee fudhannu kana uummatumaaf deebisna bakka adda addaa deemna bakka adda addaa geenya karoorri keenya bishaan qofa ta'uu dhiisuu danda'a wanta hedduu jira yoo isin nu gargaartan ta'e immoo nuti immoo hojjannee agarsiisuudhaaf abdii guutuu qabna. Egaa yeroo baay'ee haceen wanti naaf dhiisee deemu jettu tokko uummataa inni lammataa ijoollee isaati. Egaa kanaan wal qabatee uummanni gaafa si faana hiriiruu kiyyaan immoo akkamitti ilaalti laata? Osoo nuuf cabsee taa'ee jiraadhee kanas arguu dhiisuu hin danda'a. Har'arree haceen kan kiyya qofa miti. Kan hundumaati. Kaniin kana jedhee sitti dubbadhu daa'ima amma guddaatti. Konkolaataadhaan rinnaan deemu daa'imti xixiqqoon illee hacee jedhaniitu waamu si galee anaaf kuni keessa kootti gammachuu akkamii akka naa uumanatu beeka inni guddaan irra ishee hacee sila beekuuf akkas jedha daa'imti xixiqqoon akkamitti beekaniit akkas jedhu jedha ture
daa'im tiriif alatti irraa ceembeetti. Bakka Hacaaluu nama addaa beektamiti nama addaa. Kanaaf nama addaa sana inni ofii isaatiin gatee na biraa deemurree uummata hedduu keessatti na gatee deemee uummata hedduu sana keessatti akkuma ijoollee isaa sana keessatti isa laalu uummata hedduu keessatti isa argadha. Kun anaaf gammachuudha namoota gadda isaatiin gadda isinitti dhaga'amee antummaa keessaniif ibsitan hundiyyuu galatooma jiraadha. Waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu. Anaan namni jabaadhu naan jedha. Kan keessan garuu isiniif waaqatu beeka waan ta'eef waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu. Hunda keenyaaf jajjabina nuuf haa kennu jedha. Warri nu cabsuuf warri ija keenya nu jaamsu barbaadan hedduu jiraachuu danda'u. Garuu gaa nutis anis akka acee koo amman darbutti amman isa bira dhaqutti akkan duubatti hin deebine kan na godhu ummata koo na wajjin jirudha. Kophaa koo garuu isa eeguu hin danda'u. Akkan akkasitti mul'adhus kan na godhu uummatadha. Warra na duukaa jiranidha. Warra dhaqeennaan gaafa fuula bareedaan na simatanii akkuma acee arganitti warra rifatan innaan isaan argu akkana acee koo argadhetti ani hin gammadu isaanis gammadan. Ijoon yeroo bu'aarree jiraatan akka bu'an hin barbaadu. Akka aceedhaaf bu'an hin barbaadu. Maaliif aceen kun duuni waan ta'eef. Garuu kaayyoo isaa fi galma isaa yoo galmaan ga'uu baannedha kan gaddus kan hin aarus. Milkii yaaddataa namni yeroo hunda milkoofta. Aceen bara kan inni hojjetee darbedha har'aas taa'ee akka konfidensiidhaan hojjedhe. Dubbadhus hojjedhus kan na godhe. Nuun amma mana kiraa keessatti nu dhiisee darbee galee ofiisaatti dafees mana ijaarrate. Mana yeroo hundaa ijaarrate. Anaan garuu mana kiraa keessatti na dhiiseetu diinuu akkas ijoollee isaa hojjedhe. Har'a garuu mana bitadhee mana keessa jira. Galata Waaqaa. Uummata isaatiif galannaa ga'u. Maatii isaatiif galannaa ga'u sii galee. Ofii isaatiif kophaa isaa deemu sanas nama hedduu keessatti na dhiisee deemedha. Kiyyaan har'as irra teessee boruu yaaddi sirriitti yaada. Maaliif duuba koo yoo yaade malee boruu kootti itti fufuu hin danda'u waan ta'eef. Galatoomii kiyyaa egaa yeroo gaarii waliin dabarsinee yeroo aarsaa gootee asitti egaa ammas yaada nuuf laachuu keetiin maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomi siin jennaa ulfaadhu siin jenna. Hayyee isinis galatoomaa waan na kabajanii biiroo keenya dhuftanii gaaffii akkasii nu gaafattaniif hedduu galatoomaa. Ammas irra deebi'ee uummanni keenyaa akka faawundeeshinii acee akka aceen innaa jiru sana mormii darbetti nuti immoo hojiidhaan mormii hojiidhaan mo'annu har'aa keenya malee boruu keenya waaqatu beeka waan ta'eef hojii hojjennuuf milkaa'ina keenya keessatti isin gahee hedduu qabdu waan ta'eef karaa SMS 7855 hundi keessanii nu gargaara. Gargaarsa isin nu gargaartaniin immoo deebisneetuma waan mul'atu hojjannaa. Acee keenya mul'isnaa. Aceen keenya oodaadha. Oodaa jalatti wal keenya. Dhumarratti garuu xumurree taanaan yeroo baay'ee nan jedha hundumaa kan beeku waaqa miti. Hundumaa kan beeku waaqaa gaditti immoo namoota hedduu jedhee kan dubbadhu ol dhugaa acee beeku. Warri dhugaa acee irra ciistan dhiigni isaa akka hadhooftu ta'ee lafeensa akka liinee ta'ee sinaa waraanu dhugaa isaa nu baasaa warri beektan. Kanan eegna irra jireessa immoo waaqayyo bakka dhugaa isaa nu baasu yeroo maran jedha amantii qabdan daa'imman saayyooliin sabbootinis bakka jirtanitti amantii qabdanii nu kadhadhaan jedha galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa kiyyaa Hacaaluu Hundeessaa waliin turtii taasisneerraa waan iddoo akka barattan abdii qabnaa keessumayyuu egaa faawundeeshinii artiist Hacaaluu Hundeessaatiin egaa maqaa isaatiin mogga'ee socho'aa jiru egaa kaayyoo isaa galmaan geessisuudhaaf adeemaa jiru kana egaa hawaasnis kallattii SMS'tiin kallattii garaagaraatiin deeggaree egaa kaayyoo isaa galmaan ga'uu akka danda'u hubattan jennee abdannaa. Egaa hawaasni namni tokko waan tokko ogumaachee birrii tokko gumaachee egaa faawundeeshiniin kuni mala dheeraa deemsisuun kana caalaa jabeessuun akka danda'amu egaa irraa hubattan jedheen abdadha. Isin waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jedha. Gamanumaan xumureera nagaatti.